Jawar quuqama Oromoo takka hin qabu takka. Wallagga busaadhaan yoo dhumu nama callisee asii salaalirraan namni yoo qalamu callisee Harargeerraan beelaan Baaleerraan beelaan hoonnoo jedhan callisee gaafa burteen tuqamte jedhee warra burtee hojii burtee maa tuqamte jedhee baye jechuudha. Maal na fayyada aangoodhaaf na fayyadamoo aangootti ol na fidamoo faayidaa kiyyee naa kabachiisamoo gara aangootti na fidamoo jedhetu hojjeta malee Oromoo fayyadamoo Oromoodhaaf waa'een buusamoo nagaa Oromiyaa keessa nam buusa jedhe waa'ee nagaa isaa dubbatu Oromiyaa keessa nagaa naa bu'u. Kaleessa amma marii warra gantuu kun achi deemee yoo mari'atu nagaa naa dhufuu jedha. Warra sababa lafa jalaan inni bosonatti bubbaasee miti maatii keenya ka buqqisaa jiru. Hin beekna barwaan hunda isaan hin qawwee lafa kaa'amaaf hin jenne re. Egaa nagaa barbaadate mootummaatu hidhatee caakkaa seene. Mootummaatu hidhatee faannoo ta'e mootummaatu hidhatee caakkaa seenee lolaa jira. Abadan du'in bada malee ani qal'aan ilmi Oromtichaa abba wajjin taa'e nama kiyyarratti hin du'u. Du'in bada malee maa obboleessa kiyya maa abbaa kiyya rayye namni kiyya nama kiyya.